jechuu Booda kormi marrachuuni alagaa numbittu Dirqama taate hidhachuuni Biyya baasaatitti maali kormi marrachuuni Hinneensiin diidatti dirqama keenya hidhachuuni Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa yeroo ammaa godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii keessatti argamna. Guyyaan sadaasa 29 bara 2021 waltajjii bal'aa kan ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa irratti argamanii geggeessan waltajjii siyaasa egeree Oromiyaa keessatti mari'atamudha. Kanaafuu waltajjii kana argamnee isiniif tamsaasuudhaaf dirree waltajjiitti argamnee jirra. Tartiiba sagantaa keenya isin beeksisna. Akkuma aadaa Oromoottu waltajjii keenya eebbaan ni eegalla. Gidduutti walaloo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Haasaa waliigalaa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaan taasifamu isinii ni dhiyaata. Tokko lama jechaa waltajjii keenya ni goolabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti kan fageenya irra teessanii toora yuutuubii feesbuukii raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa akkasumas karaa fagoo deemtanii dhuftanii dirree waltajjiin itti geggeeffamaa jirutti argamtanii dhaggeeffachaa jirtan hundi keessaniyyuu ayyaata obsaan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Egaan qophii keenya eegalleerra akkuma duratti tuquuf yaalle eebbaan waltajjii keenya saaqna abbootiin jaaroliin biyyaa gara fuulduraatti nu dhiyaattu eebbaan waltajjii keenya saaqna. Sheekh Kamal Idris Lubaa Malaatu Alee Maariyaam akkasiin barbaada. Tole Waaqayyoon galateeffanna. Waaqa keenya nagaa nuu kennee biyya keenyas nagaa nuu taasisee guyyoota dabarsinee rakkinaaf gidiraa baay'ee irraa nu eegee fayyaa nagaadhaan guyyaa irraatiin nu ga'een hundumti keenya hin galateeffannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa nagaa nuu kennitee biyya nagaa keessa nu jiraachistee guyyaa kanaan nu ga'uu keetiif guddaa si galateeffannaa. Ammas nagaa kee nuu kenni biyya keenya biyya nagaa nuu godhi. Nagaa nuu kennite kana jaalala keetiin guyyaa irraa keenya kana nu eebbisi. Geggeeffamaa fi waamicha nuu godhame kana waamicha gaarii kana irratti argamne akka hirmaannu kan nu taasiste siidha. Kanaaf maqaan kee bara baraan kan galateeffatu jennee si galateeffannaa. Boqubaaf galanni bara amma bara mootummaa keetiif haa ta'u. Ameen. Faaruu kan rabbii keenya guyyaa har'aa biyya keenya biyya nagaa nuu godhe hundumaa keenya guddaa fi xiqqaa fi qeerroof qarree abbootii dargaggoo hundumtuun addanatti walitti nu qabee rabbii keenya biyya keenya nuu bilisoomsee rabbii keenya galateeffannaa. Galanni rabbii keenyaaf haa ta'u. Mana nagaadhaa dhufne immoo mana nagaatti rabbi nu haa galchu. Wal argaa keenya kana bicha rabbiin godhin galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo halkan dukkana keessaa nagaa nuu kennee fayyaa nuu kennee nu bulfatee yeroo kana ala hundaati sassaabee oltu nu agarsiise Waaqayyo guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo yeroodhaan nu geebu immoo ammas walgahii keenya walgahii nagaa ta'ee ittiin mari'annee waa'ee biyya keenyaa waa'ee oromummaa keenyaa waa'ee haqa keenyaa dubbannee akka nagaan gad Waaqayyo nu haa gargaaru. Waggaa sadii irraa waan asitti dubbanne hin yaadattu. Waggaa sadii irraa maal jennee gaddate? Inni kan namoonni kan nuyi gadde. Ammuma kana Waaqayyo waadaa nu galee harki kana irratti ni kan nuyi asii gallee ituu hiikkatina deemnees waggaa sadii itti horfuu keenya Waaqayyo galti guddaan isaaf haa ta'u. Jaallee keenya jaalloo keenya yeroo Dirribaa immoo maal jedhe gaafa sana? Ani yennaan yoon Oromoon bilisoomu malee yoo Oromoon barbaadu ta'e bineensatti galee bineensaa wajjin dhagee jiraadhaa jedhee Waaqayyo bineensatti hin galchine deebi'ee uummata keenya wajjin wal argee kunoo
biyya hundaa qabatee kana ga'ee jiraata waan sun galii guddaan isaa ta'u. Ilmi namaa bineensaa wajjin galu aariiwwan baay'ee namaa sobsiisa. Ilmi namaa bineensaa wajjin galu nama wajjin gala. Yoo illee ta'uu baatee siras bineensuma wajjin illee jiraadha malee kaayyoon koo booddeetti illee booda kutataa dhiiraa waan ta'eef kana nu abdachiisee kanaan immoo akka nu ga'ee kunoo inni gammadee uummata keenya wajjin amma Finfinnee amma eessaa ga'ee qabsoo isaatti bufee jira waan ta'eef galati guddaan isaa haa ta'u. Galatooma. Ayyee taa'umsa isaaniitti aamileedhaan nu simadha. Saboota cunqurfamoo ta'an dhaabbilee garaagaraa kanneen akka TPLF, JLF fi kanneen biroo sagal waliin ta'uudhaan impaayera Itoophiyaa hundeen fonqolchuuf deemaa jira. Kanaaf ammallee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ABO'tiif aamilee kennaafi. Ayyeen dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo Arraataa biyyoolessa Oromiyaa kan toora yuutuubii akkasumas fuula feesbuukiin nu hordofaa jirtan. Kana malees warreen dirreetti argamtanii bakka waltajjiitti dhiyaachuudhaan aduu akkas gubuu keessa teessanii haasaa yeroo dhaggeeffachuudhaaf asitti argamtan ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa gara fuulduraatti affeerra. Aamileedhaan nu simadha. Ashama nagaa jirtu baga jiraatte waggaa 3 ta'ee dhiiroo bakka kana itti deebine akkamiin itti deebine wareegama itti baasneetu itti deebine. Walcaqasnaa aduu keessa jiru walcaqas waan gabaabduu waan asitti wal barbaannee fi walitti himnee namuu gara mana ofii akka deebi'u. Bakka kanaa bakka seenaati. Bakka kana kan godhannee fi lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa 3 kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa 3 har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jennee waadaa walii seenne waggaa 3 dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenya irrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhu. Waggaa 3 har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'ii dhaggeeffadhu kattaayiiti. Jaarroleetu jira harmootiitu jira haadholii keenya kaawwasisan dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina bakkuma jirtanitti gattaa'aati walaa dhaggeeffannuu jedhu gattaa achumatti. Waca qofaan homaan hojjetanii waciin
waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata oduu qofaan hin taasisiina ummata hojii nu taasisa inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisiina hubattanii bishingaan qobaa daraare maalta simbira nyaata bo qobaa daraarere kanaafu maaltin jechuun barbaade inni bishaate isa bukate too eegnuuti ni gubate akkas hin taasisiina wareegamatti jirra dhiiga dhangala'u lafee cabu lubbuu ba'utu jira sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra inni bishaate isa dheedhii siichi bishaate osoo eegu maal ta'e ni gubate kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki amni keenya siichi bakkuma waggaa sadii jenne sana jirrarrayyuu gattaa'e har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti daa'ima jibbuuf miti waan ummata Oromoo umuriin isaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti taasisuuf wayyaa ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina qabsoon siniin qabdi hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba hin jeeqiinaa jechuu tole haya ammaa kaaseen ittiin fufa waggaa sadii har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu sana uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne ummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu booda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa ba'ee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna. Lakki biyya barbaanna, bilisummaa barbaanna, walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomii? Alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna mee warri waadaa walii seenne gaafasi warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise gariin har'ayyuu baaburichumarra jira gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete bitaanis korii mirgaanis korii walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irrattis hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballee malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha warri gaafa turtan
ummati Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraabne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa ante as geesse jettu. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana mitii kaa helikoophterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sirratti gubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeese awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kana irrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuudha? Warri humna waraanaa qofa laaluu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kana irratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jabne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa sadii har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan sin hin beeknetu jira wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate sanaan mirqaantu yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nuun galle mirqaana sanarraa kan kaatani dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu akka bosonatti deebinu annan beeka waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu of kenniinsa isaa qabaachuu dandeessu wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu qawwee sana hin qabdan Oromoon qawwee ofirraa hiiktatte akkasuma akkas miti kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi qawwichatu hin jiru har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba haa lolatu hin deebi'uun jedhiin diinni ni deebi'a wallaansoo irra jira takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu qawwichi hin jiru hiikkatteetta qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu 500 gurgurtee araqee dhugaa turtee jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru dhiigaan hiikame bo diinni toon buqqa'ii ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte immoo ni gurgurattee jechu warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e uummata akkasiiti uummati Oromoo kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu hin geenye bira fagoo yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna uummata wal saamaan jirtu walillee hin qaanfattani wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu hin geenye galma ga'uullee hin danda'u fagoo siichi abdii mudhadhaa jechuudha kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna wanni nuti sodaannuufi maaliifi sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa ka hafe injifannoon hanga dabalaa deeme lafti bal'achaa hanga deeme ummati kun ummata wal balleessudha ta'a kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee ka sin bitu
ummata hidhamee bitamuu qofaasi ummata ajjeefamee bitamuu qofaasi ummata saamicha hanni qofaan sinirraa bareedu jechuudha. Ummata akkasiitis sinitti himamee ka ummata siniin galle dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qoorre sinin mararu ummata akkasiiti ummati Oromoo yeroo hundumaa sinitti himan hin dhageessan. Kanaaf duuti keessanis rabbiyyuu hin gaddisiisu jechuudha nama dhiisiiti waan nuus hin gaddu jechuudha. Laphee keetu jabaata laphee keetu laphee shiraan guutamee jechuudha ummata akkasiiti ati. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru sinin mararu dhiiga dhangala'u irra tarkaanfatee fal'aana hatuu deema ummanni Oromoo. Ummata akkasiitis kana sinitti himuuf hin siyyaamee jechuudha. Qeellamirraa buqqisi wal saamtan callis gidaamiitti dabarre wal saamtan amma immoo jimmaatti damarraare sirna dablummaa dabaluu deemna hin ta'u diinichumti as deebi'ee sin sakaalee siitee sin bulchuu sana wayya sana filattan waan ta'eef maaliif sinii wareegame maalitti ba'uuf sirna dablummaa fiduuf wareegamaan jirru bo sirna dablummaa balleessuuf wareegamuutti jirra wallagai Oromoo. Gara deemtutti waliin hatii manni amantaa maaliif gubata suuqiin nama maaliif caba kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru bilisummaa sii fiduuf malee sirna dablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuu warri cunqursaa beeku cunqursee beeku siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gudee du'edhanii waraana hatu waraana shiftaa waraana mana amantaa gubu waraana hospitaala gubu mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sanan goone garuu beektu sintu godhe nuti dhukaasarra jirra dhiigni keenya iyyuu hin qoorre wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne dhenga dagdaamiin jiran madoon hukaasaa madaa'eera madoon hukaasaa innan nurra tarkaanfatee waajjira poolisii keessa fal'aan hate ummanni Oromoo. Waajjirri poolisii beeki borusitu itti gargaarama. Waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse. Poolisii achi keessa jiru si gabroomse. Sana achi keessaa baasteennaan achi keessatti yoo haqan dalagne borisi shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu. Boris ati dhiitamaama jiraattaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo. Siniin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu. Sinitti dhukaasuuf nu marartu siniif wareegamaa jirra sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree. Sinniisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fiddu ree. Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha iddoorraa fiddan oomisha isaa qabdu warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture dhugaa si cunqurseera deeme garuu deeme poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhe yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta manicha miti kasi hidhe namicha immoo yookaan haduu yookaan haa baqatu kaan harka sittaa kennatu xumuratteetta akkasittiin itti fufuu dandeenya. Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dhablummaatu dagaage. Walitti himuu qabna. Ajjeesu yoo ta'e kunis qawwe siniinis ni ajjeesaa jechuudha. Diina qofaa ajjeesa jedhamee miti ka hojjetame. Garuu siniin ajjeesna taanaan siniin ajjeesuurra qabsoo dhiisuutu irra filatamaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa ajjeesuurra qabsoo dhiisna gabrummaa nagaa qabdu mootummaa gabbartee saamamtee akka barbaadetti dhiitamtee bultu wayyaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa uummatuma calliseetuma bubbee yookaan immoo ibidda saafaa shaalloo gogaatti qabate akkatti dhaamsan hin jirre hin ta'ina. Wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal dhoofuutti jira. Nama hallayyaatti deemu ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti. Dhiisuu irra wayya.
wareegama hin kaffallee siniin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkatee ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eef kana jechuutti jira. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee. Beeki kun shira diinummaa jennee lafarra wal balleessuuf deemutti jirra. Hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakalee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksaa akkanumaan hoomaa taatanii itti nammitanii kanan tokko godheen duukaa deemtaniin godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaa'uu jechuudha. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaarraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu, Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waa isheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjedhu nama qaanessa. Safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin du'a miti kaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'aa oolu harka iyyuu dhiqatee immoo nyaachuuf maatiinsaa kadhatanii nyaachisani inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaanitti baatee deemu dhaloota bishaan aayilaandiitas jira caatiitas jira sukkaaras jira asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu ittiin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomiin, mirga hin gaafatiin. Eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti nammitee gubdu ni gurgurachuu barbaaddu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamina. Lolarra jirra. Seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiin hojii isaa hojjetatu. Isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isiniin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi Islaama ta'e Kiristaana ta'e waaqeffannaa ta'e waan barbaadde hordofi dhaloota qari. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jechuudha. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e taaqee lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu taaqee ofirra kaa'aa irraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qari. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akkas jedhee nama barsiisuurra
amantii jalaan dahatee kabajaa amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise mootummaaf miseensummaa gochisiise abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabajan qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gadhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gadhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qabataanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u. Sirna dhablummaa bira sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'a. Waa laaleen jechuutti jira. Waggaa 3, 4 wanti asitti jenne hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa. Hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaalii. Beekumsan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaalii. Beekumsa waliin maan dhaalii. Bilbila harkaa qabna waan barbaanne achirratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokko